Ililliin baharii makiinaa keessatti jireenya dhuunfaa isaanii ijaarataa jiran jechaa jiranii. Ililliin dhuguma duniyaan ofirraa ariinanii bahaaritti dhayxee makiinaa isaa keessa bakka inni bahariin jirutti immoo bahariin mana addatti jireessif immoo dhuguma makiinaa keessa dhayxe. Dhiironni yeroo ammaa kanatti maaliif dubartoota 2-3 fuudhuuf barbaachise? Dhimmi kun maaliifi? Dubartoonni hoo wanna kana akkamitti ilaalti? Yoo namni si jaaladha jedhu nuti maaliif dabnee nama jaalan? Maaliif dabnee harka keenya rakkoon eessa jira? Dhiira moo shamarran irra jira? Ililliin duniyaan ofirraa ariinanii baharii bira makiinaa keessatti dhayxee jedhamee odeessamaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan? Isin jecha viidiyoo kee laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Ani immoo dameefur. Gooytan inshallah viidiyoo bareedduu isinii fidaa. Ammaaf jabinaa fi haasaa barachuuf maal jechuudha inshallah gara fuulduraatti immoo akka dhufu abdiin qaba. Isintuu amma nageettanii jirtanii sabiskiraabii keellee kuma furinnaa ga'uu keessanii hedduu takkanaaf galatuma hedduu isin galateeffadha. Jaalalaaf kabaja biraa qabdanii hobbooloota koo wanti chaanaalii kiyyaa taatan kuma afur guuttachuu guyyaatti maatii kuma afur horachuu keetti hedduu takka gammadee alhamdulillah rabbil aalamiin. Kuni jajjabina keessaniin amma kana ga'uu kiyyaa hedduu takkitti gammada. Ammallee kana jabeessitanii bakka guutaan nageetti namni isinirraa qaba. Asumaan inshallah fuuldura kiyyatti wantoota bareedaa wantoota gaggaarii qabadhee isinii dhufa. Isin jechuu barbaadaa dhugumatti dubbachuuf hedduu takka isin galateeffadha. Asumaan gara haasaa kiyyaatti isin dabarsa. Dhugumatti ililliin duniyaan ofirraa ariinanii baharii bira makiinaa keessatti dhayxee kan jedhamu waliin ilaalla jechuudha. Isa kanarraa otoo dubbannu sababa dhiironni dubartii lama fuudhaniif maalinni? Hanqinni isaan qaban maalinni? Jireenyi ammaa qaala'ee jira. Takkitti guddifachuun dhaafee jira. Yeroo ammaa kana dubartoonni kennallee nuti namni yoo jaalate jenne anas dabalatee isinis dabalatee wallaahi asiin jechuudha hedduu takka ulfaata. Maaliif hoo jettanii namni nama jaalatu jedhamu duukuma lenna. Shamarran beekaa garaatti laafi jennaan duukuma lenna. Dhiira ammaa haasaa hedduu siin haasaa waadaa si galuuf deemaa waa hedduu sitti kakkataa dachii duguugaa samii duguugaa wallaahi billaahi dhugaa jirtu sitti himi jedhaa bitaa dhayaa mirgadhaa jechuudha. Nuti shamarran of eeggachuun gochuun nuti qabnu nuti waan of eeggannoon keenya dhiira yeroo hedduu sitti deddeebi'ee dhiira otoo dubartii qabu si jaallatu maaliif? Maaliif ta'isaa qabu san kunuunsifanne? Maaliif qabu san yoo yartuu taate yoo jabduu taates isiisan jabina isiisanii olitti yoo yartuu taate immoo akkatti dhigadhu akkatti dibadhu yoo miftuu taate illee isiisanii olitti itti deebisee kunuunsachuu qabu malee maaliif dubartii lamaffaan? Tokko immoo rakkoon isa jira. Dubartoonni abbaa manaa keessan heeyyamtan dhugumatti aan isinitti aaree jira gama kootiin jechuudha. Abadan abbaa manaa keessan duutanii baddan malee maaliif eeyyamtan? Isin itti dabalantu kalamataa sun mirga gahaa qabdi. Mirgi gahaan isin qabdu inni karaa baneef balbala baneef si jaaladha. Haati manaa kiyyan dubbattu erga jedhe kalas maatu isa gaire. Ana taatee jechuudha. Ilaa dubartii lamaffaa gurri koon dhaga'u. Gurri koon dhaga'u maaliif ree hin barbaadu? Gaafa mootu tokko dhufee yoo inni waa dhimma akkasii kaase yoo inni waa dubartii lamaffaa kaase haa baafatu. Qabeenyi jiru hunda farrame eessa jira? Akkanumatti fuudhi rakkoo maal qabaa? Innillee mirga qabaa, innillee akkas qaba, innillee dhiirri mootu ani jaaladhe. Haati manaa kiyya miskiinan dubbata. Kijibdoota dhiirri kijibdi jechuudha wallaahi hin kijibdi. Ilaa bifti kun yoo gurraacha ta'e diimaa godha. Yoo diimaa ta'e gurraacha yookiin adii godha. Dhiirri gaafsi sobuu hedduu kakuu baay'isa. Barreessaa baay'isa. Si jaaladhee baay'isa. Si du'e baay'isa. Waa hedduu baay'isa. Dadhabni nuti wallaahi billaahi dhiira bara kanaa dadhabnee jira. Shamarran itti dhufna. Ati bar mirga qabda. Abbaa feete jaalattee heerumuu dargaggeessa shabaaba lafa. Isa shabaabaa sana akkamitti qabadhaa? Nagatee deemaa akkas ta'a jettee dhiira ijoollee abbaa shaniititti
ijoollee shaniitti ka heeruuf deemtu ati isa dargaggeessaan qaban isa jaarsaa maal akkamitti qabachuu hetta. Jaarsi erga ijoollee 5 qabaate saa sittiin dubbatu sittiin qanyisu argattuu nyaattaa hidhuudhaa irraataan kaata yaani jaarsi saniif maratatta inumaa dargaggeessatti heerumtee firii taatee ka jiraattu si'ee jechuudha. Nama yaada qabu filachuun otoo jiru shamarran takka dargaggeessa dirra isii filatti. Dargaggeessa akka isii bareedu, dargaggeessa akka isii uffatu, dargaggeessa akka isii dhiqatu, dargaggeessa akka isii bakka hin jiraa miti akkasii filatti. Garuu tarakkina qabdu shamarran akkamitti dargaggeessa kana qabadhaa karaa kamiin qabate dubartiin bar mala dhabdu karaa feetiin qabatuu dandeetti nama san jaalatte taanaan si gada. Garuu ani lakki dargaggeessi natti ulfeesse ilmoo natti dhalchinna rakkata soba dargaggeessi dubartii jaalatte cimdi martee qabdu argate taanaan inumaayyuu miila matarratti si baatee si bulchachuudha. Mush si gatuu miti mush si gatee sirraa dhalchee miti. Gaafa ati itti qanyiftee gaafa ati dubbii gootee ati injinaajintaati maali jettee si gatee deemu. Gaafa inaafa fokkataa tokko hin jiraa miti. Yoo niti kun bulbula fuudhu yookiin isitu bulbula miti akkasii miti. Amaloonni dhiironni kunniin jechuudha dhiirota akkaataatti qaban karaa hedduun jira jechuudha. Ati yeroo inni alaa gale maaliin dheedda? Ati yeroo inni manaa bahu akkamitti baafta? Dhalaan takka amma fakkeenyaaf abbaan manaa isiin gala takkiin dhalti takka dhaltee mitiiree ilma yookiin dhiira dhaltee beekaa qabu hin qaqqabdu bakka ilmoorraa argatetti keekeef beeka keessattuu ijoolleen biyya ambaalarraa biyya arabaa dalagdu kun ni kuftii miti agirarraa kana beekaa akkasitti ergasii akkasitti ittiin dhiifti hin dhiqattu hin dibattu bakka. Dargaggeessi immoo waan urguuftuu waan bakka hin jiraa miti dubartii akkas hin jiraa miti. Dhiironni gisee amma dubartii amma fakkeenya bakka ilmi isin arganii beektan garuu abadan ati inshaallah 10 dhalate takkaa miti. Ati hamma feeti yoo qabeenyi jiraatu baattus ati takkittii qabdu tana seeraan qabatee ta'ana wallahi dhiirri kamuu si gatee hin deemu. Ati isa jaalatte san haala hundaa waa hundarraa isaaf qabde taanaan bultii isarraa maatii isarraa fira isarraa gosa isarraa yaani jiraa miti way gadi baatee gosa haala amala keettu dhiira si jaalachiisa. Ati ni jabeeffatta akkaataa itti jabeeffattu hedduu jechuudha. Mush dargaggeessi nangatu jettee jaarsatti deemtee heeruurra jechuu seen jedhee beektaa akkasitti saniif jedhe maaliif innis dargaggoomeetuma sadarkaa kana gahe innis jaalladhe yaani yeroo duraatiif akkuma isaatitti dargaggeetti maqaa isaa fuudhee ilmoorraa hore. Ani isaa 10 dhalee isiin isaan 10 dhalti. Maal dargaggeessatti heerumtee nama si jaalatu irraa 10 hin dhaltu. Haga haadhan nama wal jaalatu gidduu seenamee boora'amee yookiin immoo hin jiraamte akkanumatti jechuudha. Sitti dhufaa mandara yaa'anii bakka warroonni dhiiraa kun nama sobbuu yeroo galanitti dargaggee ijoolleen takka sirrii dhugaa qabdi ilaalla. Inaasofsiisa janjanaa dhagaa. Sa'aatii 24 itti bilbila. Maaliif reessu takkii mallaqa barbaada. Takkii yeroo ofiisan isirratti dabarfatu barbaada. Itti barreeffama dhiiraatti barreessaa. Haasa'a bareedaa lafa kaaba. Barreeffama bareedaa lafa kaaba. Wantoota qalbii isii hawwatan hundumaa lafa kaaba. Inka'aa achituuwwan mallaqa erge. Yookiin immoo gaafii akkanaa dhiyeessaaf. Mana qabdaa, birrii qabdaa, lafa qabdaa, birrii akkaawuntii keetirraa qabdaa, balaan buute qaama dubbii nutti gara. Ijoolleen maaliif namoota jaarsa qaban soqatti dhiironni dargaggeessillee rakkoon isaanii jira. Ka biyya keessallee kana gaafata, ka biyya amballee gaafata. Achi hingaa ishi
walitti himan lafallee hin qabu yookiin manallee hin qabatte amma bakka gaaf kana hin fuudha haa jennu walitti bultii ijaaratanii maal godhanii mallaqa irratti ergi jedhaanii ka biyya keessa jiraate beeka mallaqa irratti ergaan mallaqa irratti ergisiin jechuudha bakka mallaqa irratti ergitii inni murtaaq jedhe kabee tabiraa fuudha mul'ibsii bareedu uffachuun caammaan bareedu uffachuun mataan isaa akkas dubbiin ammaqa kootaatti isinii dhufa gaafkaan isin galaa jetti lakki waggaa takka taa'e lakki waggaa lama taa'e lakki waggaa sadi taa'e jechuu eegala maaliif re'in achi jireenya isaatitti jira jireenya isaatti qofa jira gaafa kana shamarran maaltu miira keessa galchee dargaggeessa dhiiftee jaarsa wanni filattuuf rakkoon tokko kanatu jira qabachuu wallaaltee miti beekaa gaafkaan yookaan immoo tokko maal jedhaan tokko gale bakka gaafa galte immoo mootutti sii boodee maa argaa jirtan miti ijoollee meeqatu jireenya isaaniitii gamaa jira ijoollee meeqatu yookiin immoo akka isaanii mana keenya irratti jijjiiree maqaa keenya wallahi waan isin ajaa'ibsee waan qabatamaan jechuudha ijoollee naannootti dhugumatti ijoolleen ta'e jaarsa barbaada nama yaada qabu waan barbaadaniif dargaggeessa irraa abbaa ijoollee shan waan barbaadaniif mucaa tokkotu jira mucaan itti koontiraataa suudii waggaa 2 turte mucaalleen akkasuma karaa miilatiin dhufee isin wajjin turanii isin yaani isa durallee dhufte galteetti biti mucattiin amiiroo godhattee mana ijaarrattee nikaa oromoonni illee utuma suudii jiru nikaa godhattee isillee utuma koontiraataa jiru dalagattee gaafa kaanii gara biyyaatti galti yeroo gara biyyaatti galtu kana keessatti amma walitti fuudhan sargii ajaa'ibaati sargii godhatanii fuudha intalli mana qabdii gurbaan immoo tuyyuu qabamee galee gaafa qabamee galee sargii godhatanii gaafa kaanii bakka waliin jireenya isaanii galanii erga jedhanitti gaafii itti kaasa gaafii akkamitti kaasa maqaa mana keetii narratti joorsii ani abbaa manaa keetiitii jedhanii gaafii sitti dhiyeessa ijoollee shamarran keenya dhiira biyya keessaa yoo galtee birteettilee mana kee ta'ee lafa kee ta'ee abbaa fedhe maantaan otuutti neeruun dura isa farramsiifta baddan itti qaleessitu gaaf kaanii jettee ani wanni kun daa'ifa kiyya kanammoo maqaa keetiitti suursuun barbaadu aadatan jettee qabadhaa obboleen kee gaaf kana kanittiin gaaf kana maaltu jiraree isin hin jijjiiru takkee na filachuu ati ilaali namni kun akka ittiin ni yaane tokko ilaali tokkoffaa jaalatee fudhe isin waggaa meeqaa koontiraataa jiraattu malee ifaajees isa walirra buufattee ambiyoota akkaan ergi jaalatte akkamitti narratti jijjiiri jedhaan kan dura du'uun beekamu ilmoo isiitti hafuu jira yoo ati narratti jijjiirran sirrisee deema wallahi billahi jechuudha gatii sana akkasumatti gatee ulfajii afuriitiin maasalaama karaa suudiitti lammata deebi'e isii hoo achumatti gati isin barbaadu kalas jedhee gati dhiise jedheeni isin kaarraa achumatti satatu godhee gadi dhiise ofii karaa baharaatiin suudiitti deebisuutu jira isin immoo amma ulfajii torbaffaa garaa qabdi garuu ni kenna irraa bu'ee jira jechuudha sababni mana isiisan maqaa isaasitti zoorsitee jechuudha zoorsuu diddi sababa isin mana san maqaa isaasitti zoorsuu diddeef dhimmi kun hundi isin gargar ba'uu gale dhiironni gisee tokko akkanumatti yeroo laaltan wanni isaan barbaadan qabeenya malee namummaa namaan barbaadan ati maal akka taateen barbaadan ati jireenya boriitiif isaa taataan barbaadan garuu qabeenya qabdi mana qabdi lafa qabdi jedhanii kanumaan lafarraa si fixan jechuudha gaafa mallaqa isillee harkaa fixan gaafa mootuyyuu mana isiisan illee ofirratti wantoonni akkanaa namoonni qabatamaan beeku hedduun isaanii lafa kanarra jiran ishaanta
Viidiyoo ta'antis walumaan hojjechuu deema. Keessattuu ijoollee biyyoota Arabaa kana jirtanii barumsa guddaa isinii ta'a. Jabaadhaa wantoota akkana kanarraa of eegaa. Irraa dhubbumaan dhibbatti bilisa ta'a. Waa takka isiniin godhu jechuudha. Sababni isallee maaliif hojjettanii? Akkuma argaa jirtanitti nyaatamuu malee nyaattuun beektu shamarran. Dhima nyaatamti. Takka dallaalarraa nyaataa, takka mootuyyuu kama isin jaalattitu irraa nyaata. Bakka dayfi keenya wallaahi billahi dayfi keenya dhiiruma irratti dhuma jechuudha. Hara baafattu otoo hara baafatee akira biyyatti galla. Kanaaf viidiyoo kiyyaa sanarratti dheeressee jira. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti laayik gochuun, sheer gochuu fi koomentii barreessuu yaada keessan ibsachuun kabajaan isin gaafadha. Kanaafiyyuu maal isin jechuu barbaade? Please warroonni nama arrabsitan tokko wallaahi samuun kana mataan na dhukkubaa jira. Xishachaa jira qaba. Nama na arrabsina billaa leekuu maal taatan? Maal isin godha namaan hin miskiin arabbeete? Ni maal isin godhe na arrabsita? Garaa isin nyaadhu dhugumatti garaa isin nyaadhu yoo anaa miskiina tanaan akkana jetta. Waan asii maafisa ani walaan isin arrabsu. Ani rabbumatti isin dhiise warroonni harka keessanan kun kilman taana jettee koomantii irratti na arrabsitu. Waa takka isin jedhu rabbiin si jaazii deebisa. Takkas itti dubbadhu takkas waasin jechuu danda'a. Maaliif silaa dhibba jechuudha garuu maafiif faayidaa bu'aataa kan qaban sarrabsuun kee waan zambii keessa irraa dhiqadhu malee. Kanaaf yeroo nama arrabsitan of eeggannoo cimaa godhaa. Bilis arrabarraa eegaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like gochuu, share gochuu, koomentii barreessaa. Akkam godhu suuraa godhu.